Ashama harka fuudhee hordoftootaaf kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamta marti keessanu bakka jirtanitti. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha dhiifama guddaan isin gaafadha. Namoonni baay'een gaafii hedduu na gaafatanii jirtanii gaafii keessan isiniif hin deebisne. Sababiin gaafii keessan isiniif hin deebisne rakkoo adda addaatiin si'aatii argachuu dhabuudhaan kanumaaf isinirraa bade dhiifaman isiniin jedha. Maaliif akkan bade eessaa akkan naqe immoo yeroo biraa rakkoo maaltu akka naquunname hundumaa yeroo biraa isiniif ibsuu danda'a. Har'aaf waan isinii qabadhe tokkoffaa gaafii keessan isiniif deebisuuf, lammaffaan immoo waa'ee mucayyoo torbee tokko amma darbaa jira. Qabbanuu qorichaa mucayyoo viidiyoo ishii waraabee ergisan irratti waa xiqqoo dubbachuu barbaadan isiniin jedha. Viidiyoo kanaa gadhumaatti ilaalaa isinitti tolee laakshir godha. Waan yaaddaan maraayyuu rabbiin isiniif haa guutu. Namni rakkatee miti kan nama kadhatu. Jaalatee miti kan nama kadhatu rakkateeti waan ta'eef nama rakkatee bira dhaabbachuun immoo aadaa godhannu isiniin jechuu barbaada. Asmaanii jalqaba irratti gara gaafii keessaniitti deebi'a. Inni guddaa waan isinitti xiyyeeffattanii kaargoo irratti. Kaargoo sanaan akkuma baasee meeshaa sana akkuma baasee viidiyoo isinii hojjedhe karuma dhaabee indoom dhugaa yeroo biyya galanii namatti hin tolu baay'ee biizii nama godha. Dhiifama naaf godhaan isiniin jedha Rabbi. Ani akkasumaan isiniif hojjechuu barbaade garuu si'aatiin arganne. Kaargoo irratti namoonni kana dura meeshaa hin binne yoo ta'e ani akka kootti osoo dhiistanii natti tola. Meeshaa hin binne taanaan. Warroonni meeshaa bittan immoo Rabbi keessan kadhadhaa. Hedduu takka ulfaataadha si'aatii kana jechuudha. Akkamitti baastee birrii meeqa nama gaafataa meeshaa akkam akkamii fuutee galtee waan jedhu kuni meeshuma feeti. Keessa dabartee shaamboo yoo baay'ate jechuudha. Shaamboo yoo baay'ate sitti qaraxu. Xaaqa yoo baay'ate isinitti qaraxu. Shaashii minaaminni kun yoo baay'ate isinitti qaraxu. Garuu kan uffatame yoo ta'e isinitti hin qaraxan. Kan uffatame minaamina wayaa uffatame minaamina kana yoo ta'e isinitti hin qaraxan. Wayaa addis yoo ta'e hin qaraxan isaan. Isinii galee waanuma fedhe haa ta'u. Isa sanii namoonni yeroo dhuftanii meeshaa keessan hammata bakka tokko hin godhina. Fakkeenyaaf kanneen akka xaaqaa kana baay'ata namoonni keenyaaf faamilii ofiitiif jedhee xaaqaa bitaa, shaashii garaagaraa bira bitaa, xaaqaa qamisoota dubartootaa minaamina kana anamma akka as jirutti magaalaa Gabra Gurraachaa kanatti xaaqaa dubartootaa kan xaamuun argarre ani suuqitti kan achii fidee dhufisan. Ani achii fidee dhufisan amma gonguma asiin argattanu jechuudha. Hin jiru asitti. Shifoonii minaamina jedhan kana malee sisii kana malee qamisiin dubartootaaf fufurdaan kan warroota baadiyyaadhaaf ta'u minaaminni suni as hin jiru amma. Isinii galaa isa saniif dhorkanii jirani as keessa hin jiru. Ani garuu gara xaaqaa 35 fidee dhufe kan dubartootaa bichaachuudha. Rabbi galataa argatu nagahuma baafadhee natti hin qaraxamne. Rabbi simbira yoo dhaabbatee numa baatanii garuu ijoolleen akka kootti ilaaluu miti. Anamma xaaqaa 35 oli fidee dhufe. Dhugaan isiniin jedha. Akkuma agartanii maatii koo maraayyuu hundumaayyuu tokko tokko waliin ga'ee jira jechuudha. Gamaanis gamanaanis ani waan bira darbe hin qabu jechuudha. Ofii kiyyaafis immoo xaaqa bijaama ta'u baay'een fudhadhee dhufe. Garuu akka kootitti isinitti himuu hin danda'u. Ani hinatti hin qaraxamne amma na fidee dhufaa rakkina hin qabu isiniin hin jedhu. Ani dhugaan isiniin jedha kan si'aatii saditti galgala seenne si'a sadii akkas seenne natti fakkaate si'a saditti seenne haga halkan keessaa si'a 8tti dhaabbanne bara haga isaan barabbaranitti dhaabbachumti kunuyyuu haga namatti ulfaatu laaluu dandeechanii kan hunda garuu dhugaan isiniin jedha Rabbi imimmaan kiyya hin qorreen isiniin jedha nan bu'a Rabbi maaf akkana nu godhanii nuti nama waggaa 5 waggaa 6 taa'ee jira maatii ofiitirraa fagaatee jira maatii ofiitii waa bitee dhufu jira. Ofii xaaqa garaagaraa bara baraan xaaqa tokko xaaqa lama kan bitatee ol kaawwatu jira. Nuti sarraatanyoota maaf akkana nu godhanii naggaadillee odoo ta'e waraqata qabna waan ittiin amata meeqa biyya namaa turre osoo qabnu osoo beekanu maaf akkana nu godhanii baay'ee tokko boo'e. Dhugaan isiniin jedha akka kootti. Rabbi namni haga anaa boo'e achi keessa jiran jedhee yaadu. Kan lammaffaa irratti immoo ijoolleen harka qullaa keessaa bahan hin jiran. Meeshaa isaanii sanii olitti qaraxame 6,000 7,000 qaraxame birrii sana dhabanii meeshaa sana gatanii deemantu jira.
elektirikis lama hootee ni qaratu. Akkanani samoona dhufe sanitti anana waa'ee ammaan beeku. Waa'ee ammaa bakka san jiraadhe yookaan immoo qaama bakka san jiru wal quba qabaadhe haga waan sinii dabarsuu miti yoo gara fuulduraatti ta'e malee jechuudha. Kanaaf gaafan dhufe sanitti gaafan baafadhe sanitti feermuuziin lama hootee ni qaratama. Saamunumti yoo sitti baay'ate ni qaratama. Dhugaan siniin jedha Rabbi. Kanaaf hedduu takka ulfaata qarshiin akka meeshaa keessanitti sinirraa fuudhanii gatii ittiin barabbaranii maanna warri fattashuu achi keessa jiru sun immoo birrii xiqqoodha duraan ani birrii 1,000 kaffalee jechuudha. Kan isaan ittiin meeshaa sana mashanii ittiin ilaalan gatii harka isaanii birrii 1,000 kaffale. Kan kumaal 200 kaffalu sin jiraan 800 kaffalu sin jira. Ani garuu qarshii 1,000 kaffalee jechuudha. Sinii galee kanaaf hedduu takka ulfaata. Meeshaa osoo furatanii dhufanii nama fayyadaa bu'aa qaba. Wayaan takkittii tana bitachuudhaaf hedduu tokko ulfaataa sitti. Garuu hachi keessa immoo haga mataa kee dhukkubbii mataa keetii natu beeka. Dhukkubbii mataa keetii sana caalu birriini. Baay'ee si dhukkubaa, baay'ee si ofitti aartaa. Osoo namaa fidee dhufuu baadheettaa. Si hangalaatta'u. Achuma keessa immoo namoonni tokko kan nagaati jira. Warruma meeshaa sana fattashu san keessa namoonni tokko kan nagaati jira. Namoonni tokko immoo wayima kan akkana galabbatee ho'ati moo fadhallee maalidha itteellee sossobachuu kanatti moo fadha maaloodha siin jedhee si amma naacaqan. Maalee namni akka kana irra sii darbu hin jiru. Dhiisuma sanuu bilxii yoo taatanii achi dhaabbattanii bakka tokko dhaabbachuu salphii sanirra namoota akkamiititu meeshaa kana barabbara. Sinii galee namni kunoo akkamitti ilaalaa jira. Kunoo akkamitti ilaalaa jira jettanii namoonni sun nama 5 nama 6 taata wal ilaallattanii duubatti hafuu akka abbaasa nama nagaa san bira akka geechuu jechuudha. Ani gama tokkoon akkanatti hin jalaa ba'e sii gala yoo sossobattillee kan sii dhaga'u yoo itti himattillee kan sii dhaga'u jechuudha. Annaa kana akka sanitti yoo goota malee namoonni tokko gamcaacaa jira. Beekatuma kan si baasisuuf akka bakka san dhaabbatu meeqatu jira. Kiisii isaanii keessan galu. Kanaaf meeshaa ofitti hin baay'isina warroonni galtan. Har'a dhugaan sinitti hima. Meeshaa kan anan achitti kaffalee dhufe odoo sinitti hime kiiloo 220 wayii immoo 30 wayii akkas gara 2,000 fi birrii 50 birrii 60 kaffale. Sinii galee kanaaf birriin achi sunirratti immoo asitti gaafa wanni jettu hedduu takka baay'ee ulfaataa achitti osirratti qaraxanii maal jedhan immoo har'a birrii 6,000 itti baastee kaffaluunis immoo hedduu takka sitti ulfaataa. Warri meeshaa qabdan rabbii keessan kadhadhaa dhugaa. Warroonni meeshaa hin qabne immoo meeshaa keessan xiqqeeffadhaa. Birrii keessan qabadhaa qazzeraa too goradhaa wanni sin canaannaqu hin jiru sin hin jedha. Kanachi jiru asis jira. Achitti dhibbachuurra birrii teessan walitti qabadhaan siniin jechuu barbaada. Kuni kanarraan dhume lammaffaa mica'oo tanarratti bannaa taatu. Hundumti keessanuu haga dandeetti keessanii arraba xuuxuu ashaangulliitii erguu osoo erguu hin taane birrii takka hojjetachaa namni jiru ittiin ulfaatu nama ta'aa jirutti ulfaata malee sinii galee haga saamunaa fayyadamtan haga shaampoo fayyadamtan irraa birrii takka amantaa keessaniin isin kadhadhaan birrii takka naaf darbaa fi akkaawuntingii ishii laxxafee jira maqaa ishii laxxafee jira lakkoofsi ishiillee immoo naamnaan argachuu hin dandeechanii daarektilii malee jechuudha hin qabdu waan ta'eef please manuma kiraa kan ganna kanaallee irraanaan kaffalaa namni keenya hamma namni birrii takka sii kennu hin jiru karaarra teechee yoo kadhatte dhugaan sin hin jedhu biddeen gamisha namni sii kennu hin jiru hundumtuu wal qixxaate waan ta'eef waan namni kadhatu nama baay'eedha karaarra kan jiru garuu micayyoon tun akka garaana nyaatte aan ishiin beeku bakka ishiin akkasitti taate sanillee nan beeka boota ishiin natti himte sana biyya sana nan beeka malee bakka ishii hin beeku yeroo teessee kadhattu zimmeteetuma teessi hin hookanumattiin namoonni tokko sila maaram sila mikaa'el akkana ta'e akkas ta'eedhe himatee rakkoo ofii sana himateeti kadhata zimmetee teessi kan itti gore birrii takka kennaafi shilingii takka kennaafi birrii 2 kennaafi isumaani baqa sinii galee kanaafi hundumti keessanuu yoo nama gargaaruu feetan yoo namni waan gaarii haa hojjetu jettanii yaaddan ta'e ani waan hojjedhu dhabee miti garuu nama kiyyaaf nan
durumayyuu jechuudha Oromoo miidiyaa kanatti as ba'u osoo annis yoon danda'e qabaadhe kenne yoon dadhabe immoo sagalee ta'ee gargaaree jedha. Kanaaf isa san godhuudhaaf immoo yoo isin namaddii dhaabbattan isinii galee yoo isin namaddii dhaabbattan kan dandeechan gargaartanii kan dadhabde yoo sheer gootanii nama hedduu gargaaruu danda'a. Ammallee namni wayinaa dawwalee jira magaaluma kana keessa viidiyoo isinii dhiyeessa. Ijaan nagartu waan akkasiinaan jedhanii jiranii kan hundumaa kan viidiyoo namaa asirratti maxxansuanii yoo isin gargaartanii fi yoo isin sheer gootanidha viidiyoo namaa zimmedhee viidiyoo namaa waraawwan isinii galee sheer goonaa yoo dandeenyeen gargaarraa yoo dadhabne sheer goonaa wattanii ani bakka barbaade haga dandeetti kiyyaa saba kiyya bira dhaabbachuuf firiidha wanni na daangessu hin jiru garuu wanni na daangessu laaltee bira dabartaa odoo sheeriin godhin bira dabartaa ashaangulleetuma darbitanii jettanii bira dabartanii kuni bu'aan qabu. Ani birrii 50 kennee birrii 50 saniini biddeen 2 biddeen 3 bitatanii yoo bulanii halkan tokko isaan bulcha. Haga qabeenya kootiiti waan ta'eef gaafa qabaadhe moodoo qabaadhe sarrammoo birrii 100 kennuufi danda'a. 200 kennuufi danda'a. Waan guyyaa tokko qonqoo guyyaa tokko irraa cufuu danda'a. Birrii 50 qursuma har'a. Dhugaan sinin jedha daabboo takkittiin birrii 4. Daabboo 2 ijoollee san yoo bittee birrii 8. Yoo shayeetti bittee meeqatti bittee meeqa ishee fudhata. Ani qursii ganama tokko ishee dandeessuun ofitti gammaddee jechuudha. Asis qursii ganama tokko yoo qarqaarte namni suni kan rakkate suni illiina saaleetti fa'i. Mucaan sun immoo luka dhabdee daa'ima qabdi daa'ima dubaraa qabdi. Waanuma ta'e tokkollee gabaa xafattee gurgurattee jiraachuu of jijjiiruu ni dandeessi. Kanaaf hundi keessanuu na bira hoo dhaabbattan anni saba koo bira dhaabbachuu wanni na daangessu hin jiru. Anaafi miti kan kennitan saba keessaniif lammii keessan gargaarta waan ta'eef akkaawuntingii ishii isinii laxxafee jira. Lakkoofsa ishii akkuma isiniin jedhee wanniidhaan argachuu hin dandeechanii waasaappii minaaminaan argachuu hin dandeechanii daayirektilee argachuu dandeechanii yoo barbaaddan immoo yeroo amma fakkeenyaaf amusii bakka ishiin teechee kadhattu waan beekuuf dubbisuu hin dandeecha warroonni dubbisuu dandeechanii jechuudha. Kanaaf akkaawuntingii ishiitti laxxafeefii jira. Birrii takka jechuudha. Birrii takka yoo walitti fiddanii ergitanii fi hedduu takka ulfaata. Anas na saalfachiisina. Viidiyoo tokkicha ammas kan namaa nan wanniidha. Yoo isin nama tokko hin gargaartan ta'e ani rakkataa kamiyyuu miidiyaa irratti baasuu hin barbaadu. Yoo bu'aa argatanidha kan waa hojjetan waan ta'eef. Hundumti keessanuu sheer godhaa. Tuutukii irrattis sheer godhaa. Bakka hundatti sheer godhaa. Warroonni tuutukii fooloo gurguddaa qabdanii jirtanii. Feesbuuka warri fooloo guddaa qabdanii jirtanii shillaatanii biran darbinaa jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kiyya sana yuutuubii keessan irratti qurxitanii minaamina gootaniitti galchitanii yoo inni gootan bakka viidiyoo shiisanii ani isinii firiidha. Rakkina hin qabu. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoo sana irraa qurxitanii yuutuubii keessan irratti yoo uummataaf daddabarsitanii ani hedduu takka itti gammadaa jechuudha. Maaliif akka abbaan sun gargaaramuu barbaada waan ta'eef. Piliis hundumti keessanuu namaddii dhaabbadhaa. Gaafii qabda yoo jiraatte hundumti keessanuu gaafii na gaafadhaa isinii deebisa kanaan booda namoonni maatii keetii waliin barsiistu minaaminattan immoo rakkoo wayii waan jiruufi yeroo xiqqoo naaf eeggadha hunda keessanuu wal sin barsiisuuf seeraan hojjechuuf hedduu takka fedhii qaba. Hundumti keessanuu naaf obsaa. Namni rakkatu malee wanni hin jedhu waa hunda haasa'uuf amma taayimiin qabu. Kanaaf warroonni lakkoofsa kiyya barbaadan immoo imoodhaa warri na argachuu barbaadan waasaappiidhaa warri na argachuu barbaadanii lakkoofsuma kana duraa saniin qaba warroonni qabdan jechuudha. Warroonni haddisii yoo jiraatan lakkoofsa kennu ergi warreettan immoo lakkoofsa kiyya biraa imo biraa banee isinii ergaa yoo isiniif seenuu dide kun jechuudha. Amma banadheen qaban waasaappis imos telegiraamis hundumaayyuu lakkoofsa duraanitiin fayyadama. Warroonni lakkoofsa duraanii qabdan waliif irraa isaan na dubbisuu dandeechan. Yoo inni isiniif galuu baate immoo bilbila biraatiin telegiraamii hundumaa banuu danda'a. Amma garuu warroonni biyya keessanitti dawwaltanii asitti namaaf kennitanii namni akka asitti na dubbisu warroonni barbaadan lakkoofsa kiyya asumaan isinii dhaamaan jechuudha. Duwwaa sagal duwwaa tokko 59 13 47 jechuudha. Qabadhaa lakkoofsi lammataa
lakkoofsa lammataa kan ittiin argachuu dandeechanii duwwaa 934 lakkoofsa kana lamaaniinuu warroota fira keessaniif maatii keessaniif kennitanii waan barbaadan akkana dubbisa warri barbaadan daarektili lakkoofsa kana lamaaniin argachuu dandeechanii viidiyoo laayik sheer godhaa bakka isin ajajjanitti isiniif ajajamaa waan danda'u waan beeku waan danda'e hojjechuu danda'u irraa isin biraan hangaa viidiyoo gini hundumti keessanuu isinin dadhabsiisu laayik sheer godhaa tuutukii irratti gadhiisa irraa ciraatoo jechuudha warroonni fooloo gurguddaa qabdan yuutuubii keessan irrattis viidiyoo muluu osoo hin ta'in viidiyoo itti galchitanii qurxitanii sagalee sana dabarsuu marga qabduu isiniif eeyyamee jira hunduma keessanuu nama haa gargaaru wal bira haa dhaabbannu gazaba bichaa baasuu miti sheer godhaa sheeroo gootanii namoonni ofii isaatiifuu gargaaru argamuu danda'a kanaaf sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jechuu barbaada oolmaa gaarii daqiiqaa isinitti dheeressee jira haga dhumaatti dhaggeeffadhaa.